jechuun osoo biyya Arabaa keessa jiraadhe sa'aatii kana ofuma kiyyaa leenca ofirra darba wallahi. Sila sa'aatii kana osoo biyya faranjii keessa jiraadhe waan leenca kaashaappiif zeeliin bitan ta'e leenca ofirra darba dhugaa rabbii. Leenca kaa. Sila sa'aatii kana leenca ofirra darba jechuudha. Osoo waan biyya faranjii jiran taate deemee feek akkaawuntiidhaan leenca ofirra darba jechuudha. Maal goona? Hiyyummaan nu dhoogge. Leenca ofirra darbee eenyuun akka taate jechuudha. Leencummaa koo mirkaneessaa jechuudha. Gizee saroonni woh jettu jechuudha nu leencummaa koo mirkaneeffannaa jechuudha. Bakka barbaanne illee yoo jiraanneetiin jenne bakkuma barbaanne illee yoo jiraanne jireenya akkam jiraanna beektanii? Jireenya re'ee jiraadhaan jireenya re'ee jechuudha. Re'ee argitaniirtanii amma re'ee bargizee argite ilaaltaniitiin jettanii dhoqqee gadi hin buutu. Mee ilaala re'ee zim jedha ilaala dhoqqee keessa deemti qoshaasha namna kana keessa deemti nyaanni isiin soorattu wanti isiin soorattu hunda waan firii qaba sooratti. Waan firii qabu sooratti jechuudha. Ilaala mee zim jedhaati waan firii qabu qofa sooratti re'een jechuudha. Muka faayidaa qabu qofa sooratti. Bakka dhoqqee keessa gabbuutee dhoqqee hin laattu akkasii an jireenya akkas jiraadha jechuudha. Nyaata godhamee hedduu lafa kaayame kana keessaa seeftii kan koo eeggadhee kalee kan kootiif tiruu kootiif madaala qaama kiyyaa viitaamin D, viitaamin B, viitaamin C, viitaamin D naata akka jedhu bicha nyaadha jechuudha. Malee qoosha qumburee silaa osoo bar nyaatuma kanaayyuu kama arge garaa guuttachuuf kan nyaadhu ta'e furdinna kanaa wajjiin eessa dhaqa'aniin tun kufee lafa jiraa bar yoo tanaan dhibee keessa jiraa jechuudha. Qaatanne saayinasii godhadhee qaata maaksii ofirraa jedha jechuudha. Isinii galee qaata waa hedduu godhadhee jechuudha. Kanaafuu maal godhaa? Abbitti welcome seenaa kennu uummata kana himaa jirra. Seenaa kiyyarraa walla dhiquu tuttuquu barbaadeeti malee jaaladheeti miti wallaahi. Seenaa makiyya irraandee jawaaruu osoo lubbuun jiru seenaa ofii barreesse. Wallaahi billaahi kitaaba ofii barreessuu laata ta'e. Jawaaruu osoo lubbuun jiru seenaa ofii irraa tak godhe. Ani ammoo seenaa kiyyarraa yoo tak godhe maal rakkoo qaba taa'ee akkanatti. Taa'ee seenaa kiyyarraa tak godha maal rakkoo qaba indee. Kanaafuu maal isinin jechuu barbaade beektanii? Harkaan bada yeroo tokko maal jedhee leencummaa witiin natti gammadta fiigina godha yeroo tokko dhiisa lafaa ta'e dhiisa. Thank you lubbuu koo galatoomii gaachana koo. Najiraadhu warqiidhaa baraati. Gaachana jiruu kootii madda gammachuu kootii. Nama baay'ee argine beektaa? Nama baay'ee argisan keessaa neetworkiin wallaa sirriitti hojjetaa dhala waayifaayin jechuudha. 5G bidha sanuu 4G osoo hin taane 5G fayyadama bara. Isin hin beektanii wallaa. Jireenyuma daaratti zibaala isin eega dargitan san keessa taa'ee jireenya faranjii jiraadhaan bakka amma jiraadhe tun naa taateerti ana. Jireenya amma jiraadhe tun naa taateerti jiraadhee dabarsee naa taateerti ta'uu ofoo rabbi beeka. Jiraadhee dabarsee naa taateerti. Koosha qomboree san keessa taa'ee argitan keessa isin argitan san keessa taa'ee zinnichi jedhee jiraadha jechuudha adii uffadhee. Zibaala san keessa taa'anii waan adii uffatanii. Achuma keessa taa'ee adii uffadhee bareedee isin afoo taa'ee jechuudha galata fiiltariidha. Galata fiiltariidha. Baay'ee way maan galata fiiltariidha wallahi aniin tun numan bareeda isuma dhugaa bareeda bareeddimmaa ammaa isuma dhugaa bareeda dhugaa dubbachuudhaaf kama isuma dhugaa bareeda. Maaliin argina yuutuubii keessa deemaa yuutuubii kiyya keessa ilaala. Way yuutuubiin fiiltarii qaba jettanii. Yuutuubiin mal fiiltariin qabu. Deemaa yuutuubii keessa dhaqana ilaala. Indoomu asirra lafa bareeda jechuudha. Lafatti daa'ima kichuu fakkaata durbummaa qabdu tana jechuudha. Foon jiidhaa jechuudha. Maaliif jennaan waan nu soorataa turre waan haatitii ittiin na guddifte. Waan haatitii ittiin na guddifte wasaanyidha bar. Kan erga guddadhe nyaadhe osoo hin taane kan haatitii ittiin na guddifte wasaanyidha. Akkaataa haati kootti na guddifte.
waanaati koona nyaachisaatu guddina guddiftetu wasaanyiidha. Isiniif galee micciirraan guddadhee, finiinaan guddadhee, caccabsaan guddadhee, waan dhadhaa qabuun guddadhee, aana hoo'itu gixxin godhaa guddadhee, itittu gixxin godhaa guddadhee. Isiniif galaa miti furna duqeetiidhaan hin guddanne jechuudha. Akkas Yemma seenaa kiyyarraa waan biraa maalaa himamee barnaatachu. Seenaa kiyya tokkoffaa sanii kan dhaladhe ammoo 1991 jechuudha bara adda bilisummaa Oromoodha. Qabsoo keessaa ari'amte san. Mircaa irraa jechuudha. Bara san barri haadha tiyya fuudhanii. An ammoo kan dhaladhe jechuudha. 1996 dhaladhe. Iddoon dhaloota kootii Kofalee ganda duwwaa akkasii dhaladhe. Oh, thank you. Galatoomii goota koo. Ganda duwwaa akkasitti dhaladhe. Abbaan kan koo ammoo ebeluun jedhama. Goota ebeluu irra dhaladhe wallahi. Abbaa jabaa olii irra dhaladhe. Abbaa wal jedhee ija keessa nama laalle. Abbaa gaafa ija keessa nama laalan akka kennisaatti nama iddoo irra dhaladhe. Baay'ee abbaa koo argitanii osoo ana argitaniiti isiin maalitti baate jettanii. Maalitti baate isiin jettanii na gaafattanii. Abbaan kan koo nama tuqu gisee tuqan ammoo jechuudha. Ijji isaatiif laalchi isaa jechuudha. Laalcha maalitti isinii naa jedhu akkas. Abbaa akkasiirra dhaladhe wallahi. Gisee tokko bar akkamitti jiranni jedhee of gaafadha bar. Abbaa kiyya kana nan jaaladha. Akka malee hin jaaladha abbaa koo. Baay'ee intalti abbaa jaalattee intalti hangafa keessattuu abbaa jaalattee ni beektanii. Abbaa kiyya kana akka malee hin jaaladha. Gisee amma namni asii na laalaatiin isaa waa jedhu akkamitti jiraataa jira laata inni jedhe yaada beekta. Maaliif narraa fagoo jira naan beeku waan an keessa jiru argaa hin jiru. Akkamitti jiraataa jira laata waan jiru na yaachisa. Isinii galaa miti. Kan ammataa ammoo lammaffaa ammoo maali ni beektanii haadhallee jabduu wayirraa dhaladhe. Wallahi haadha ajaa'ibaa irraa dhaladhe. Haadha ajaa'ibaa jechuudha. Tagizee ol kaatee fuutee si gaggeenite wanni isiin si gaggeenite maqaa qabu. Tagizee dubbatteellee dubbiin isii maqaa qabdu jechuudha. Tagizee dhaabbatteellee dhaabbanni isii maqaa qabu jechuudha. Seenaa kiyya gabaabsee isin himuu barbaadeeti hadha guyyaa hadhaa jechuudha. Dhiifama na dhageeffadhaa. Osuma garaan isin boqa kun na dhageeffadhaa. Yoo shinti beetii irra teettanii silkii harka qabattanii na dhageeffattu nama rakkoo qabu. Garuu aanan biraa kan dhabne bannatachu. Warroonni na jaalatan ammoo akkuma na jaalattanitti I love you every day. Warroonni na jibbitan ammoo excuse me. Shinti beetii gubbaa teettanii warri garaan isin yaasu warri ammoo jechuudha coggaaraan isin bubayaa jiru. Aana yoo dhabdan bishaan barraadaa waraabdanii bira keettanii akka na dhageeffattan asumaan isin yaadachiisa jechuudha. Thank you. Kan lammaffaa ammoo jechuudha. Walumaa galatti waggaa kan koo jechuudha. Warroonni waggaa keenya gaafa taartan amma waggaa isuma dhugaa waggaa 23 keessa jira jechuudha. 4 seenaa jira jechuudha. 4 seenaa jira. Yeni qonjoo ati kokombarii fayyadamaa jirtaa miti jedhee maashaallah. Hanga sa'aatiin iraatii ga'uudhaaf rakkoon qabu fayyadan. Misaa dadaddee geessite. Iraatiin gahee jira baay'isa. Mataa jala kaadhu ishii. Osoo namittiin gara kushiinaan dhufin oliin bahii mataa jala kaadhu jennee fiqir. Kokombarii ergitu sun jechuudha. Takiyyaara jala kana ergitu sun. Osoo namittiin dhufin sitti oliin bahii mataa jala kaadhu. Kilaasii kan kee baasi ishii. Maaliifuu si arguu malti namittiin waan ta'eef. Nageenyuma keetiif. Thank you. Galatooma warroonni sappoortiin godhaa jirtan gama giiftiiti. Kan biroo ammoo maal jechuun barbaade waggaa 20 takka amma gara 23 lama seenaa jira jechuudha. Inshaallah Seekteembar keessa jechuudha waggaa 22ffaan seena. Isa birootiif warri yoom fuuti isin yoom heerumti warri jettanii fi sorry yeroo heerumaa dhufetti nan heeruma. Ammaa fi akka isin fuudhaartanitti fuudhuun barbaanne jechuudha. Heerumuu barbaada waan ta'eef gadaa dubartiin heerumtu eeguu jira jechuudha.
Koofinti nama itti nama balchiise. Amma gadaan kun gadaa shamarran fuudhaartu dhiirri heerumaartu. Kanaafuu inshaallah yoo rabbi jedhe 2029 fi 28 soddoma irratti gadaan shamarran heerumtu. Akkasii hayyuu ta'u gadaan shamarran heerumtu ni dhufa jedhee waan abdii qabuu fi yeroo isin shamarran heerumtu sannan heerumaa jechuudha. Kun dhaamsa kooti. Thank you asumaan bakka na dhageeffattanii fi kalammataa ammoo wanni kun asirra gizee ilaalta aartee isinitti hin fakkaatin warqiidha. Okay. Leengadda gaafa aarii manarraa bahisan godhadhe. Yoo machiin poolisiin qabdee gara biyyaa kana galchitu waan gurra kiyyarraa qabu wayya jedhee gurra godhadhee manaa bahee beektani. Isinama yaadachiisuudhaaf malee waan himamuu qabu miti. Tas doolaara 1000 wayi waan baay'ee iiziidha. Maal jechuu barbaade waan biraa. Sadaqaan bitee wallah sadaqaan bitee sadaqaan asirraa leencuma asirraa guru kanaan bitee. Leencuma asirraa guru kanaan. Ati jala kana teettee taaptaaf goota akka kotteen si qunca'utti. Ana ammoo jechuudha sadaqama asirraa guru kanaan bitee galata rabbii. Thank you. Warroonni leenca naa kennaa turtan makiinaa diimtuu naa kennaa turtan galatooma ulfaadhaa. Rabbiin jasaa keessa naa deebisu. Wallaahi. Diinamee kanarra gaccabsita warqii matana gurrarra na arguudhaaf nama meeqa gubataa jira. Waan bira maal jechuun seenaa kiyya himee fixeeti laaganuma gabaabaa kana seenaan kan koo laala. Yoo meerumta warri jettan ammoo isinii gabaabsee isinii xumuree jira. Gama biraatiin ani idimee kiyya diqqeen irratti nama waa hunda argeedha. Waa hunda yeroo isiniin jedhu haadha tiyyaaf intala hangafaati. Akkamitti bulanii, akkamitti bulfatanii, akkam yoo ta'an jiraatanii, akkam yoo ta'an oolanii, akkam yoo ta'an galanii nama haati tiyya gatteessiftee akkasitti akka yoon tiyya akka hoo jabduu wayii qaba qabri nagaa isii haa taatu na guddifte. Isinii galee akka itti bulaniif akka itti turan illee beekaa jechuudha. Kabiroo ammoo sapiraayizii wayii isin godhuun barbaada yeroo baay'ee jechuudha. Mucaa tokko qaba. Alhamdulillah. Mucaa tokkoon qaba. Innama walumaa galatti yuunivarsiitii seenuudhaaf waggaa takka bichatu hafaafi. Haramaayaa yuunivarsiitii seenuu deema. Waggaa takka hafaafi jechuudha. An jireenya ilmoo kootii jiraataa jira. Ni galee. Mucaa tokko qaba maqaan isaa maqaa isaa asirratti illee himuu yoo baadheetiif jedhee baay'ee salphaadha. Mucaa tokko qaba maqaan isaa Guutamaa jedhama. Yuunivarsiitii seenuu deema waggaa takka tafiifa itinki waggaa takka booda yuunivarsiitii seenaa jechuudha. Eenyuun irraa dhaltee walumaa galatti waa bishaan irraa dhalee ilmoo namarraa dhalee beektiti. Waa bishaan gara gadhu gurraa dhalee. Wallaahi waa bishaan gara gadhu gurraa dhalee kallattii makamittuu ilmoo namarraa dhalanii ture. Barnamni namarraa nama dhala. Eenyuun irraa dhalte warri jettuun ganaaba. Sa'aatii an biyya jiru sanitti baangaalii waa Itoophiyaa keessa jirti. Gaafa Kuweetitti deebi'ee yoo akka an biyya jedhe san taate malee akka an biyya jedhu sanii ulfa baadhattee biyya galte namni jedhu san taate malee gaafa Kuweetti gale ji'a takka bichaa biyya taa'ee biyya kana dhufe jechuudha. Ji'a takka iyyuu hin fidne. Bulii 28 keessa biyya kana dhufe deebi'ee. Bulii 28 ji'a 11ffaa gaafa guyyaa 26 gara biyyaa galee ji'a 11ffaa gaafa guyyaa 26 biyya galee tokkoffaa gaafa 7 eessa jira tokkoffaa gaafa tokko gaafa 4 Dubaay jira ji'a tokkoffaa gaafa 4 jechuudha 11ffaa jechuudha 12 jidduu jira mitiire gaafa 4 Dubaay jira gaafa ji'a tokkoffaa gaafa 7 biyya kana jira jechuudha 2023 keessa jechuudha 23 gaafa 7 biyya kana jira gaafa 4 ammoo eessa jira 23 Dubaay jira jechuudha.
xiyyaara keessatti ulfoofne kaayiroo finne na fakkaata. Warri ulfa Itoophiyaa fiddee asii keessaa baafne jedhu sun jechuudha. Xiyyaara keessatti ulfaa'uun oolu bishaan xiyyaara keessaa dhuge sun na ulfeessuun oolu ayitiin akkasi. Kuweetiin keessatti ammoo waggaa 9 kaanee dhuma galuun sarara maaltu nu ulfeessare hin beekne jechuudha wantichi. Kabiraa ka lammataa ammoo isin himee miti ilmoota akka qabaa isin jedhee maqaan isaa Gammadaa yookaan ammoo Guutamaa jedhama. Inshaallah dabaleetiin galaanis akka argadhu du'aa hinaa godhaa. Gama biraati waan gootummaa kiyyaa onneen tiyyaa paarsantii 75 dhayatti gootummaa irraa jechuudha. Hamma 80 illee gaafni deemtu jira jechuudha. Hamma 80 illee gaafni deemnu jira. Dhiira moo shamara qabdaa maal inshaallah Guutamaan yookaan ammoo Gammadaa maqaan isaa maal inni Guutamaan maqaan dhala jira dhiira moo dhalaadha jetti. Ni galee lammata ammoo fixeen tiree akkasuma seenaa kiyya jechuudha. Onneen tiyya paarsantii 75 hanga 85 dhayatti jechuudha gizee dhayattu jechuudha. Keessattuyyuu inshaallah akkuma tiyyatti naaf haa godhu sabrii tiyya galatoomii. Ka lammaffaa abbittii ta'uu qaba jettee yaa ka lammataa abbittii ta'uu qaba. Abbittiin garuu osoo jaarsa ta'e hedduu natti tola. Namni maqaan abbittii osoo jaarsa koo ta'e natti tola. Amma jaarsa kiyya maqaan isaa yoo warri ka biraatti baafatee jiraate anammoo abbittii itti baafadha jechuudha. Akkas osoo ta'e natti tola. Kutaa Oromoo keessaa kutaa tokkoon jibbaa. Jiruu miti du'aan illee nan fidin jedhu kutaa tokkotu jira jechuudha. Kutaa san rabbi jiruu miti du'aan illee nan fidin. Gaafa lubbuun na keessaa baatu dhaamadhee du'aan hoyyuu jechuudha kutaa san. Ammaaf eenyu jettanii nan gaafatina. Kan lammataa ammoo dhiira keessaa dhiira diimtuu. Rabbiin akka anaaf dhiira diimtuu girgiddaa natti fakkeessu du'aa akkanaa kadhattan. Dhiira diimtuu jechuudha. Dhiira diimtuu keessaallee diimtuu luka qadhattu hin fedhu. Higa